nama tokkootiin nama daa'ima irraa fuudhee galee wal dubbifna. Dhibee isii kun homaa dhageenye haasaanaa kan haa bannu malee mee maaluma dhibamtee dhibeen kun haakimii hoo maal jedhee na guutuu hoo galtu na gahu. Yeroo dura haakima dhaytu asirna dhiigatti jedhanii agarsiisa as bakka itti wayyaa jenneen umarti qaqqamaatillee fayyite jedhaniitu maanti otoo jedhan edo tarabbi itti dhufteta fayyiteen beena ramma fayyiteen qoqamna rabbiin tanuma sababaa godheefi yooma hoyti rafeellachi deehinafa rabbiin tanuma sababaa godheefi rabbiin jaallatee في هذا الأمور قد أموي بيه ولا عن طرفون كاكين كتقالون بان ربيني جت فردوس هاهيرو إسين اللي في الروض نسي على عالي نسي كل إسي ربي صبري إيمانك عبد زني هاكين نسي نجرا والله يعني ونبرا ونجر مكر والله جرون بيا لفاتون قبابلو بيو مسعودي كان كذاتي مچايو تكجرا مكة كان حاكما نورا آدم جرمتي نمني باقين هم بيكا وجولين باقين كيثانين بيتان حاكما نورا آدم جرم وقا قراني الموت gara waggaa 14 biyya arabaa kana Saudi keessa jiraat dhukkubsattee mana madaamii kana keessatti osoo halkanii guyyaa dhaabbattu kaawuyaa kana osoo gootu osoo huccuu miiccitu dhiigni dhumee dhukkubsattee biyya galtee tadala galtetti osoo hafuuran baafatiin gara fuula rabbii deemte video haadha abbaan isii booyantaa bakka awwaachisiitti baay'ee nama dhukkubsa. Mucayyoon sun waan garaa isin nyaatu wallaa waan garaa isin nyaatu gaafa maazanii dhukkubsatan si waliin gargaaraa si waliin yaalaa yoo birriin qabaanne jettee naa bilbilaa naa barreessaa turte. Osoo har'a boru jettu illee sirkiin beeytan gaa dubartii yoo naa dawwaltuun kaasu dhumarra harmeen gara fuula rabbii deeman. Maqaa haadhateetiin masjiida ijaarru malee yoo masjiida ijaartu taate yoo bishaan wayii kabaabtu taate sadaqatul jaariyaa adaraa amaanaa rabbi sitti haa ta'uu nan dho'isinaan jettee naa barreessite. An barreeffama isii achi deebi'ee laallee har'a suuraa isii gisee feesbuuk irratti argu isii moo isii miti jedhee inbooksii keessatti arge. Duyda kana nacite wallaa irrifadhe. Jiruun biyya lafaa ergisa. Ilmoo hiyyeessaa darartee miti. Ilmoo rakkataa darartee miti. Abbaa ijoollee darartee miti. Ilma haadha tokko darartee miti teetuyyuu hin nyaattaaf hin nyaattuu rabbitu beeka hin beektu aga jiruu aga biyya lafaa kana jira mucayyoo sayyoo dogoggoruu baadhe nama sheekati jettet nama guddaa bira riyaala su'uudii 6,000 fakkaata inboxni irra deebi'ee cheekin goone cheek godha riyaala su'uudii 6,000 haa ta'u 9,000 haa ta'u kaayatte nama sheekatitti kennatte nama guddaa isin asirratti beeytan nama sheekati bira kaatte birri san namni sun har'a boru osoo jedhu har'a inboxii isii ilaale 1,100 qofa galcheefi birri kaan hin galchineef argitanii jireenyi biyya lafaa gabaabaa jechuudha jireen waan galcheef illee irratti hin fakkaatu amma isiin deemte isiin amantee amaanaa itti kennatte ta amaanaa itti kennatte deemte inni birrii balleesse abbaa ijoolletti daawwaaf olii gad deema isii kara fuula rabbii deemte birrii kana amma namni kun yoo ofirra yookiin dagatu mala yookiin yeroo sanitti harkaa dhabuun mala isin galee miti bataam nama yaasaaziru yaa obboleessa kiyya ustaazuna maqaa kee dhabuun barbaadu namni sun namni waggaa dura moo waggaa lama dura ani waa'ee hikmaa si barreesse birrii san haga ati galchiteef haga si biratti hafe isiin deemte si rabbi beeka birrii sanillee galchiif keessan si yaadachiisa jedhee saalfadhe yaa anummaanuu waydu'aa jedhee saalfadhe viidiyoon kun yoo akka carraa si bira gahe namni sun uf beeyta ati mucattii miskiina haadha isii akkasii boottu waggaa 14 biyya namaa su'uudii kana jabal nuuriin galaa turte jabal suudaanii galaa turte harama jala ati uf beeyta birrii sanillee hikmaa galchi sinii galee maal isiniin jechuu barbaade jireenya gabaabduu hancufni si fe'ee irraa duutu kanaaf makiinaan si dha'u
gaadni sitti dho'ee mana keessa gubattu kafeeyamtee duutu kanaafi lubbuu walii keessaniin dararina